Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota koo akkam jirtu. Nageenyi koo bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Egaan akkuma baratame egaa har'as viidiyoo hedduu interestingii ta'e tokko qabadheen dhufeen jira. Innis egaa maalinni shamarreen tokko yeroo walqunnamtii saalaa si waliin raawwachuu barbaaddu mallattooleen agarsiisoo adda addaa jiru. Egaa mallattoolee kunniin maal akka ta'an tokko lama jennee kan waliin ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon kun keessattuu egaa warra dhiiraaf viidiyoo barsiisaa fi gaariidha jedhee namana. Sababni isaas egaa akkuma beekamu egaa shamarreewwan biyya keenya yoo si waliin waan kana raawwachuu barbaadan egaa du'anii argamu malee egaa ifatti hin dubbatanii. Mee waan kana egaa warri shamarranii maal jettu asumaan yaada itti kenna. Kanaafuu egaa jaalalleen kee yookiin immoo jaartiin kee bultii keessatti yookiin immoo egaa wal bartanii boodas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo si waliin waan kana raawwachuuf hawwite egaa afaanii baastee waan hin dubbanneef mallattoolee agarsiisoo tokko agarsiisti. Kanaafuu mallattooleen kunniin isaan kam akka ta'an kan waliin ilaallu ta'a. Kana dura garuu warroonni chaanaalii koof haaraa taatan baga nagayaan dhuftanii an Dr. Abdiisaan jedhama. Viidiyoolee barsiisoo adda addaa kan haga ammaatti isin darban chaanaalii koo jala seenuudhaan egaa ilaaltanii booda egaa yoo isinitti tole qofa laayikii fi sabskraayibii tuqaatiin jajjabeessaan isiniin jedha. Amma kallattii maan gara mata duree keenya har'aatti haa ceenu. Okay egaan shamarreen tokko jaartii keessa taate jaalallee keessa ta'uu dandeessi. Yoo si waliin wal qunnamtii saalaa raawwachuu barbaadde afaanii baastee waan hin dubbanneef mallattoodhaan fayyadamti. Kanaafuu egaa mallattoolee kanniin keessaa inni duraa tokkoffaan jechuudha lammaan keessan qofti yeroo dheeraaf waliin akka dabarsatan CAMT yookiin immoo kana jechuun maal jechuudha afaan biraatiin ati wal arginu yeroo jettuuniin qofaa keenya taanee namni tokko osoo hin jiraatiin si arguun barbaada yeroo jettuuniin CAMT yookiin immoo tole siin jetti jechuudha. Sirriitti yaada isaanii ifa godhanii waan hin dubbanneef yaada isaanii hubachuun ulfaataa yoo ta'es egaa yoo qofaa keessan taatanii akka wal argitan kan barbaaddu yoo taate kun egaa mallattoo si waliin wal qunnamtii raawwachuuf barbaadaa jiraachuu ishee kan agarsiisudha jechuudha. Inni lammataa egaa jechoota hawwatoo fi mi'aawoo ta'an si waliin haasa'uu eegalti. Kunis egaan jechoota wal qunnamtiin wal qabatanis ta'uu danda'a. Jechoota akkasii kan egaa kallattiin yoo ta'u baatullee egaa al kallattiin yookiin immoo indirectly dubbachuu yoo eegalte egaa shamarreen kun wal qunnamtii saalaaf qophii ta'uu ishee sitti agarsiisaa jirti jechuudha. Yoo na gaafattee deebiin koo okkee ta'uu danda'a jechaa jirti jechuudha. Egaan yeroo waliin haasoftan kanatti egaa yookiin flirtingii irratti jechoota bareedaa koo lubbuu koo hanii fi kan kana fakkaatan yoo kan sitti siin jettu taate egaa garuu egaa jechoonni kunniin egaa gatiin isaanii waan gadi bu'aa jiru fakkaata. Haa ta'u malee egaa waan kana waan siin jetteef egaa si barbaaddee jirti jechuu ta'uu baatullee garuu yoo si qofaaf egaa maqaa adda ta'e kan siif baastee fi isaan yeroo baay'ee kan si yaamtu yogguu taatu irra deddeebitee jechoota mi'aawoo fayyadamaa kan si haasofsiistu yoo ta'e egaa moor gara keetti dhihaachaa akka jirtuu fi wal qunnamtii raawwachuu akka barbaaddu akkasumas egaa maybe egaa yoo ati wal qunnamtiif ishee gaafatte tole siin jechuu dandeessi jennee fudhachuu dandeenya jechuudha isa kana. Inni kan biraa egaa maalinni qaama kee tasa ati osoo hin yaadiin si tuttuquu fi si hammachuu kan kana fakkaatan kan agarsiistu yoo ta'e egaa wal qunnamtii raawwachuuf fedhii akka qabdu agarsiisuu danda'a jechuudha. Inni biroo immoo yeroo si waliin haasoftutti egaa yoo kan sirriitti sitti dhiyaattee haasoftu ta'e akkasumas egaa ija kee keessa ilaalaa yoo kan dubbattu taate yookiin harka kee tuttuqaa kan dubbattu yoo taate maaloo gurbaana naaf hubadhu wanta sana hawween jira jechaa jiraachuu ishee ibsuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa maalinni gochoota ati gootu adda addaa irratti kan siin mormine yoo taate fakkeenyaaf yeroo hammattuun yeroo tuttuqtuun fi gochoota akkasii adda addaa yeroo raawwattu yoo deebiin ishee pozitiivii ta'e yookiin immoo homaa kan siin hin jenne yoo taate deebiin ishee okkeedha jechuudha. Inni biraa egaan shamarreewwan biyya keenyaa irratti yoom akka ta'e beekuu baannullee qorannoon tokko akka eerutti shamarreen tokko yeroo wal qunnamtii saalaa raawwachuuf barbaaddu afaanii baastee sitti himuu dandeessi jedha. Wajjin haa dabarsinu, irbaata waliin haa nyaannu,
fi kan kana fakkaatan isin jechuu dandeessi. Wanti kun egaa xiqqoo dhugaa fakkaachuu dhiisuu danda'a gaa dhiirota keenya biratti. Gonkumaa afaanii baastee hin jettu jechuu dandeessu. Garuu chaansiin jechuu itti dandeessu jira jechuudha. Egaan shamarreewwan biyya keenyaa irratti egaa parsantii tokkos ta'uu danda'a. Mee warra shamarranii egaa wanta kana irratti yaada keessan nuuf qooda. Mee wal quunnamtii saalaa raawwachuu barbaaddee dhiirri ati gaafatte ni jira. Mee shamarreen gaafattan yoo jiraattan yaada itti kennaa isiniin jedha. Egaan mata dureen gabaabduun har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoonni gaaffii fi yaada adda addaa qabdan bakka koomentiitti naa qooduu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole egaa laayikii tuquudhaan na jajjabeessaa. Viidiyoo barsiisaa kan biraatiin deebinee amma wal arginutti bakka jirtan maratti egaa nagaan naaf turaa horaa bulaa.